kuma shanii fi qarshii 80 meeq dhibba lamaa fi 80 kuma shanii dhibba lama keessa diiraama kuma lama yoo nu galchite kuma sadi kiyaari irraa sii fuuna nu gabaabamatti anaa fi afarsaa kuma takka takka nu galchita. Amma kana kiyaari irraa sii fuuna. Dirhama tokko hin kennu dirhama tokko beektami. Guys kiyaar bashiiri sheer godha haqa namaa nyaattee gurbattiin lufee gosfee. Malay nuti jalaa badee si nama malay ni jalaa badee fakkaata. Malay nuti jalaa badee. Bohee kallaan bohee rabbitti kennadhee bara bakka bohee amma sin arginaa yaada. Waleera kiyaar dhageeffadha sagalee isaa yoo dhagabaa irratti kiyaar kootu tokko irratti barbaadna mana afarsaatti rafu jirta. Amma kootu amma si barbaadna waa'ee dhimma. Mareema si barbaadeedhi. Mariyamadha. Mariama si barbaada amma saa kanatti dafii kootu sin jedha mucattii mallaqa qarshii kuma 8 irra dabarsitee kuma 2 moo kuma 3 irraa galchiteef suni mallaqa kiyyana jalaa badee waan akkas jettee boo'ee arte waan ta'eef intala shamaraati gara waan jiru guutuu osumara dhuftee sin bira taate. Rafaa jedhaan garaallee tokko irratti hin jedhee ni jira sii kennu marfa jedhan biraa cufi. Amma dhufuu hin dandeettu jechuudha. Rafaa jedhee. Aywa. Argitee isa babar wallahi bakka nani jiru dhaabbatee too hin dubbatu akka namaa sana. Namni haqa qabu dubbata. Rafuu jira malee rafuu jira malee. Haqa namaa nyaattee akkamitti hin dhufne amma saa kanatti kootu dimsi godhas oomteet ni finnee nasirratti akka hin boonne dhugaa sin jedha maaliif yoo jette obboleessi kee nas kabajnaa nuti. Gabaabumatti qoy. Amma sii deemna meeqa nu galchita meeqa nu galchita. Meeqa ramaa. Godhaan dalagdanii. Yaa bilaashii mootummaa nu dhorge marra gubboo. Hayyee kuma shannaa galchisiisaati diraama 285 fudhadha 58 akkas jettee miti ree afarsuun. 200 fi wayi man nu gootere namti 200 wayi meeqa ta'a mallaqa. Laala qaaliidha afarsoo jedhee baraan maan hin jenne. Ande? No meeqa ta'a mallaqa Itoophiyaatti nutti himi. 33 dhidha kan beekon. Meeqa ta'a takka keetitti meeqa ta'a fakkeenyaaf. Ani maal beekareen beeku ani garuu kuma meeqa ta'an hin beekon. Kuma ja'a fi 600 dhageeffadhu kuma ja'a 600. Kuma ja'a 600 san dhaga'i. Kuma ja'a 600 san amma anatu sii galcha akkaawuntii kee naa barreessi. Kuma mallaqa koorraa. Kuma ja'a 600 jedhan. Kun Itoophiyaa. Laal dhageeffadhu weeshes. 280 maaleeti jettu sun. Maalaan isa naa galchisiin jedhe muusii haqa kunaa. Oya farsa qoy. Yaa dhageeffadhu. Si galcha amma anaa si galcha ani fakkeenyaaf nama tokkotti dhageeffadhu. Kuma ja'a diiraama kuma sadi ila dhageeffadhu. Oya farsa qoy. Walii gallaan. Diraama kuma 2 moo. Kuma 2 fudhannaa. Ati immoo kuma 3 fudhanna. Rakka lamaaf. Na dhagayi. Gizee tokko na dhagaa. Isin na dhagayi. Ani akka nama saba tokkotti dhufee himadhe tokkorra yeroo baay'ee himadheera jechuudha mana biraattis. Ani tokkoffaa iqaama qaba nama seeraan hojjetudha. Kafiilli kiyyallee wallahi ani hin kijibu namicha kiyyatti meetanan daqiiqa 5 isa qabsiisaa jennaanan lakki qoyniin gaafadha jedhe. Waan nuti dubbanne hundumtuu hin jira jechuudha kiyaarooliin. Kiyaar namichi kiyya akkana siin jedhe bilbila irraa kaasi jennaan na dhaga'iika. Dhageeffadhu. Kiyaar yoo ati qabsiifte tokkoffaa irratti kiyaar Bashir achi keessatti qabamee jennaanin shawaa bakka jirrutti tarkaanfii irra fudhanna kan amani beeki. Shawaa miti maatii kiyya irratti tarkaanfii fudhachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif haqa kiyya bar. Haqa kiyya bar. Haqa kee yoo taate. Haqa kee mana murtiitti himatte dhaga'i. Wanni mootummaan sin adda. Haqa kiyya seeraan gaafadha yoo ni naa deebisuu baate hoo. Mee ati dhugumaan karaa gabaabaan gaafannee raami afarsaa'us jedhe isaa jette mallee yoo jiraate sii gaafannee sii fuudhuu hin dandeenya. Garuu immoo yoo garteetiin tarkaanfii irra fudhachiisee kiyaadni qabsee taate daqiiqaa 5 fudhatu maatii kee irratti tarkaanfii fudhachiisuuf as taa'ee siin jedha as taa'ee. Wallahi isin ani yeroo baay'ee sin caqasa beekta yeroo baay'ee sin caqasa akkumatti onni miidiyaa kanarratti haasa'u baay'attan ani immoo hin haasa'u ani haasa'u sun kan gochaa waan ofii dhaga'i sobaan itti ammoo sobaan deengadda finfinnee keessa gurbattee akkatti oofaa oolle agarteemi
Maaf dhooftani sin arguutti ture wallaahi sinatti. Dhageeffadhu. Laal dhageeffadhu. Heydariin ilma Arsiitiin beekta. Ilma Arsiiti garuu inni harkaa turu godhennaaniin Finfinnee keessa oofnee galgala dhageeffadhu gad dhufee guyyaa 2 hidhame Arsii keessatti kaleessa dhufee asiraayetti dhiifama walii goonee dhiifama nu gaafatee haadha isallee kalaas dhiifnee irraa haatee dhiifama nu jedhe. Laal Haydar suni viidiyoo bahee yeroo alallee bahu. Dhageeffadhu kaasitti himnaate yeroo san yeroo aboona barnu gowwaa miti nu aarifa dhageeffadhu viidiyoon osoo inni kaameraa waraabaa poolisii fudhatee deemu beekan jalaa goree yeroo san makiinaa 2 wallaahi dhugaas sin jedha warabbal kaaba gono kakadhe makiinaa 2 deema makiinaan tokko dura deema tokko duuban deema deebi'ee booda mana namaa itti mana boona itti himaa ture jechuudha. Moora makiina wannoo fudhee deemaa jedhee yeroo san beekamaan kararraa goraa jenneen halkan sa'a 8tti qabame halkan keessas dhaqee karaa kabajaa Kiyaarillee sin tukin atillee kiyaarin tukin akka jaarsaatiin sin jiddu bu'aa. Ammati kuma 5 fi qarshii 80 meeq? 280. Kuma 5 fi 200 keessa diiraama 2,000 yoo nu galchite 3,000 kiyaari raasii fuuna nu gabaabamatti anaa fi afarsaa 1,000 takka nu galchita. Amma kana kiyaari raasii fuuna. Dirahama tokko hin kennu dirahama tokko beektami dirahama tokko. Bilaashii birri Itoophiyaa birri 30 dirahama tokko yoo kennine tokkoffaa irratti dhaga'i. Dirahama tokko yoo kennine inni illee giraama takka siin kenna. Kuma 5,000. Beeke bar ani amma laal wallahi isin qoosarra jirtanii ani akka namaa sana miidiyaa irratti fukkaraa namna kan hin jaalatu beekta. kiyaari dawwalatu kiyaari dawwalatu. Dawwaliif kiyaari. Antochi filtari godha. Wal jaarsa barbaacha dhufni bakka barbaacha dhufe man. Jaarsa ni qabda alatti ni bareeddi ilmaan agabbaate. Jaarsa ni qabda. Ni qabee. Waan fi jaarsa qabda. Biyya jira. Ni qaba. Nabira jira. Kalas kiyaar Bashir. Guys kiyaar Bashir share godha. Haqa namaa nyaattee gurbattiin lufee wasfee barbachu share itti godha. Mina inni nu bannaati. Dubara bidbachuuf haqa namaa nyaattee kiyaar Bashir. Inni nuti dhufee haa dubbatu asirratti waa biraa miti. No inni dubbata ni dhufa kuno. Mana kiyyaas hin dhufa saahibas goddanyaadhaas yoo barbaadamoo bilbila itti dawwalleetiin galuu barbaadamoo mallaqa namaa kafaluu barbaadannaan tokkoffaa fiiltarii godhadhatu fiillee. Doktoroota mara jala kana jira. Maal filtari godhadha indee yoo dadanya እንደዚህ በመልክ ይወደደኝ በመልክ ያልወደደኝ ይሄድ ማላይ ነው ሲያላበደ ነው ማላይ ነው ያላበደ ፈካት ማላይ ነው ሲያላበደ ቦሄ ካላል ቦሄ ረቢት ከነዴ በር በቃ ቦሄ አመስን አርግና ያደዴ Magara ya tetemu. Kiyaar inda walera kiyaar dhageeffadha sagalee dhagayoo dhagabaaraate kiyaar kootu tokko keras barbaanna mana farsaatti rafu jirta. Amma kootu amma si barbaanna waa'ee dhimma. Mareema si barbaadeedhi. Mariyamadha. Mariama si barbaada amma saa kanatti dafii kootu sin jedha mucattii mallaqa qarshii 800 sirra dabarsitee 2,000 moo 3,000 irraa galchiteef suni mallaqa kiyyana jalaa badee waan akkas jettee boo'ee arte waan ta'eef intala shamaraati gara waan jiru guutuu osumara dhuftee sin biratti haasawita kottu. Rafaa jedhaan garallee tokko irratti hin jedhee ni jira sii kennu marfa jedhan biraa cufi. Amma dhufuu hin dandeettu jechuudha? Rafaa jedhee. Aywa. Argite iso babar wallahi bakkana ni jiru dhaabbatee to hindubbatu akka namaa sana. Wal namni haqa qabu. Rafu jira malee rafu jira malee. Haqa namaa nyaattee akkamitti dhufne haqa namaa nyaattee akkamitti dhufne ati amma saa kanatti kootu dimtsi godhudha si barbaada boodatti immoo gaafa gurra qabamteet ni finnee asirratti akka hin boonne dhugaa sin jedha maaliif yoo jette obboleessi kee naas qabanyaa nuti keessattuyyuu ilma Arsiitii dhalataa ganda tokkooti anaafati wal beena. Kanaafuu haqa namaa kan sirra jiru dhageeffadhu haqa namaa kan sirra jiru. Soba jedhina warra kooti waan dhugaa jiru addaan baasi dhugama jirtu yoo addaan baaftee ka jettu taate yoo barbaachisaa ta'e mallaqa on qabaatin wallaahi anu fi kiyya sirraa kafaluu danda'a jechuudha si galee garuu immoo yoo dhugumaan gartee wanni kun jira yoo hin jiraanne immoo hoo akkasitti waan jiru sirraa falmi maqaa si balleessu kanaa waan gaariidha. Iyyaar. Okay. Waan ofii ibsa.
farsu isuma dhugaa aslii gaafadhumi wallahi ani bar naman ittiin himanne ittiin qabu wallahi asli kam kakaayiroo jiru moo engadda amaneera bar kan nama sadin irra jiraa jedhe asliin ji'a tokko sii kenni kaffalii jedhe amma dimsi goriilallee ajajoonni dimsi goriilallee hedduun as jira warri akka hafarsa warri akka maammee fa'aa namoonni hedduun jeneraalonni jiranis eegu jira waan ta'eef kana osoo waraana sirratti hin bobbaasin osoo qaraarri labsiin sirratti labsamii ugurri sirraan kaa'amin dafii kottu ifa bilisa of baasi mallayni mujatti yoo jiraates yoo hin jiraannes waa hundaayyuu asumatti waliin laallee tiniin kafinnu ta'a jechuu warra randa barsinuuti. Abon ishee Kee Arbashir inkwaan kennuu fi miti jechuudha ijaan harkaa isaatu hin bareedu fedha. Nama hattuu akka kanaa maaltu fedha. Dhageeffadhu Itoophiyaa beekata. Dhageeffadhu kuma lama qofa dhageeffadha farsa siima. Kuma lama qofa barbaanna kuma sadii of qabee jira dhuunfaa kiyya. Kafallamee kataa asiin jedhe bar mallayni kuma shan. Kuma dhibba tokkoof kuma dhibba andi matoo sabaa. Kuma lama of qabe. Afarsa kuma lama of qabdee kuma sadii kuma of qabee. Ani haqa kiyya barbaade bara ani gargaarsaa miti wallahi na dhagaye isuma dhugaa na dhagaa kadhaalle yoo ta'e Kee Arbashir dhufee kadhatee naa kennu qaba malee ani leesh kadhadheetu fudhadha haqa kiyya barbaade bara ani kadhaa miti. Nagal chabar mallaqa kenna bar maltati yoo kiyyuun siin kenni